Tensiin nun har'a ilaallu waa'ee present perfect tensiidha. Waa'ee tensii kana yeroo ilaallu jalqaba irratti ilaaluun kan nuuf malu foormii akkamii fayyadamna kan jedhudha. Form of present perfect tense form has or have with past participle form of verbs. Past participle. Past participle form of verb fayyadamna. Haala kanaatiin haazii yoom fayyadamna, haavii immoo yoom fayyadamna kan jedhu ilaalla. For first person singular pronoun kan nun fayyadamnu haavii ta'a jechuudha. Have. Okay. I have lived in Finfinnee since 2000. Okay. Haala kanaatiin fayyadamna jechuudha. Kanaaf haavii I have lived kan jedhu kun present perfect tensii ta'uusaa kan agarsiisu yommuu ta'u, I wajjin haavii fayyadamuu dandeenya jechuudha. With haaluma kanaan haavii fayyadamna. We have. Okay. We have lived in Finfinnee since 2000. Gara yuutti yoo dhufnus yuudhaafis haaluma wal fakkaataadhaan haavii fayyadamna. You have lived in Finfinnee since 2000. First person singular pronoun, first person plural pronoun, second person both singular and plural. Kun singularis pluralis ta'uu danda'a. Kanaaf warra kanaaf haavii fayyadamna jechuudha. Zayidhaafis haaluma kanaan wal fakkaatama fayyadamna. They have lived in Finfinnee since 2000. Okay. They wajjinis kan nun fayyadamuu qabnu present perfect formii gochuudhaaf auxiliary verbiin nun fayyadamuu qabnu haavii ishee kana jechuudha. Haazii immoo warra kamiif fayyadamna yoo jenne fakkeenyaaf he third person singular pronounii dhaaf jechuudha. He has. Okay. Not he have. He have jennatu hin ta'in he has jennet formii goona. He has lived in Finfinnee. He has lived in Finfinnee since 2000. She has lived. She dhaafis kan nun fayyadamuu qabnu haaziidha jechuudha. Haaviin fayyadamnu haazii fayyadamnu. She has lived in Finfinnee since 2000. Pronoun isheen biraa it has lived. Itiidhaafis kan nun fayyadamnu haazii ta'a jechuudha. Has lived in Finfinnee since
2000 haala kanaatiin fayyadamna jechuudha. Haala kanaatiin haavii fi haazii fayyadamna. Ammas keessatti kan isinitti agarsiisuu barbaade haavii yeroo kam fayyadamna, haazii yeroo kam fayyadamna kan jedhudha jechuudha. Yaa'u warra kana pronaawunoota kana beekuun barbaachisaa akka ta'e kanaan dura isinitti himeen ture. Bamaqaa jedhama afaan Oromootiin. Bakka maqaa bu'anii kan nuti fayyadamnu jechuudha. Third person singulaarii kana irratti fakkeenyaaf caalaa jechuu dandeenya. Caalaa haas maqaa namaas yoo ta'e maqaa nama leexaa tokko kan agarsiisu yoo ta'e caalaa has lived in Finfinnee since 2000 jennee fayyadamuu dandeenya. Ayyaantu has lived in Finfinnee since 2000 jennees fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maqaan namaas yoo as jiraate bakka warri kun I, we, you, they, he, she, it kan jedhu kun bakka maqaa buufnee kan nuti fayyadamnu waan ta'eef haala kanaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bamaqoota kan Ingiliffa keessatti beekuun baay'ee nama barbaachisaa. Teensii kana wajjin wal qabatee egaa haala kamiitiin teensii kana fayyadamna agarsiistuun teensii kana akka fayyadamnuuf kan nu gargaartu kan maalla yoo jennee ilaalle amma fakkeenyaaf hima kana keessatti since 2000 kan jedhu jira. Sinsiin jiraatteennan yeroo hundumaa it is a marker of present perfect tense dha jechuudha. Sinsii forii wajjin fayyadamna teensii kana yeroo baay'ee sinsii fi forii wajjin fayyadamna. Haala kamiitiin fayyadamna jennee yeroo ilaallu fakkeenyaaf since markerii present perfect tense dha jechuudha kun. Since with the starting point of time gochi sun raawwatamuu iddoo jalqabee jechuudha. Isaa wajjin fayyadamna. Fakkeenyaaf hima silaa keessatti since 2000 jenneerra. Since 2000 kaasee kan jedhu jechuudha. Since last week. Last week. Since since 1989. Haala kanaatiin fakkeenyaaf ayyaantu has lived in Finfinnee since 2000 jennee 2000 kaasee hanga ammaatti akka isheen Finfinnee jiraachaa jirtu kan nutti agarsiisudha jechuudha. For immoo kan nu fayyadamnu foris present perfect tense wajjin fayyadamuu dandeenya. Markerii present perfect tense dha sinsii fi forin with the length of time. Length of time. Length of time wajjin fayyadamuu dandeenya. Length of time jechuun amma fakkeenyaaf since 2000 jechuu fi 2000 kaasee hanga ammaatti yoo ilaalle amma fakkeenyaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo ilaalle naannoo waggaa 14 dha. Kanaaf for 14 years. Okay. For 10 years. Since last week for 7 days. Okay. For 7 days. Since last week for 7 days almost nearly similar jennee fudhachuu dandeenya. Kun immoo amma fakkeenyaaf since 1989 jennee for 25 years. For 25 years. Haala kanaan kuni gochi sun yoom akka raawwachuu jalqabee fi amma yoonatti akka inni itti fufiinsaan hojjechaa jiru kan nutti agarsiisu yeroo ta'u, foriinis yeroo dheerina
gochi sun raawwatamuu erga jalqabeeti dheerina isaa kan nutti agarsiisu length of time kan nutti agarsiisu ta'a. Haala kanaatiin present perfect tense fayyadamuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf siinsii yeroo hima keessatti argitan have or has with the past participle form of verb fayyadamtanii hima ijaaruu dandeessu jechuudha. Galatooma.